Ministeerri muummee Taanaa Obbo Tamasgen Xurunen agarsiisa albuudaa fi teekinooloojii arfaffaa giddugala konveenshinii idil-addunyaa Addisitti bananiiru. Obbo Tamasgen haasawaa taasisaniin agarsiisichi hooggantoota olaanoo mootummaa, misoomsitoota damichaa akkasumas qorattoota waliin kan walitti fidu ta'uu dubbatan. Itoophiyaan albuuda kuufamaa qabaachuu eeruun akkaataa cabiinsa damichaa furuun danda'amu irratti hojjechaa jirti jedhani. Mootummaan damee albuudaaf xiyyeeffannoo kennee hojjechaa jiraachuu ibsuun utubaalee dinagdee keessaa tokko albuuda ta'uu kaasaniiru. Itoophiyaan qubsummaa tarsimaa fi qabeenya albuudaa qabduun barbaadamtummaan ishee dabalaa jiraachuus eeraniiru. Ijaarsi warshaa gaazii uumamaa boba'aa fi xaa'oo doolaara biliyoona 10 ijaaruuf eegaltees agarsiistuu guddina biyyattii ta'uu ibsaniiru. Humni qilleensaa birmadummaa biyyaa kabachiisuun seenaa boonsaa qabaa jedhani. Ajajaa olaanaan humna qilleensa Itoophiyaa Leetinaal Jeneraal Yilmaa Mardaasan. Leetinaal Jeneraal Yilmaa Mardaasan kabaja guyyaa hundeeffama humna qilleensa Itoophiyaa waggaa 90ffaa sababeeffachuun jiraattota magaalaa Adaamaa waliin marii gaggeessaniiru. Wayita kanatti Leetinaal Jeneraal Yilmaan haasawaa taasisaniin humni qilleensaa gootota hedduu kan horate dhaabbata aviyeeshinii guddaadha jedhani. Dhaabbatichi birmadummaa biyyaa kabachiisuu keessatti seenaa boonsaa hojjechuu eeruun qophaa'ummaa humna qilleensichaa uummanni akka beekuu fi dandeettii isaa akka cimsatuuf guyyichi kabajamu himaniiru. Haaluma kanaan hawaasni guyyicha waloon akka kabajuufis waamicha dhiyeessaniiru. Kantiibaa magaalaa Adaamaa Obbo Haayiluu Jaldee gama isaaniin raayyaan ittisa biyyaa wabii nageenya biyya kanaati jedhani. Naannoo Oromiyaatti bara 2018 misooma qamadii jallisii boneen lafa hektaara miliyoona 4 misoomsuuf hojjetamaa jira jedhe biiroon kominikeeshinii naannichaa. Mootummaan jijjiirama cabiinsa dinagdee suphuun Itoophiyaa biyya fakkeenya badhaadhinaa taate gochuuf tarsiimoowwanii fi imaammata mul'ata biyyattii fuullaasisuu danda'an baasuun hojiirra oolchaa jiraachuu ibseera. Mootummaan naannichaas inisheetiviiwwan fayyadamummaa hawaasaa mirkaneessuurra darbanii birmadummaa dinagdee biyyattii mirkaneessuu danda'an bocee hojiirra oolcheen bu'aa olaanaan argamaa akka jirus eereera. Bara kanas inisheetivii misooma qamadii boneen naannichatti lafa hektaara miliyoona 4 misoomsuuf hojjetamaa jiraachuu yaadachiiseera.